lama itti deebi'een beeku lama biyya nama turte beekumsa qabdi beekumsa san irratti hundooftee waa si barsiifte waan dalagatte san irratti walloltani isin lamaanuu mataa adda addaan isin eegee osoo maqaan madabadaan isin hin moggoofne haa tarazayxaniimi annama riskii namaa qabu miti beeyta ani yoo dhufe jechuusi galee akka namni maraattuu na ta'u kanatti waa laallata dubbadha wanni kun boonni isaa yoo amma akkana jedhee maal ta'a sababa waa jedhuun namni kun yoo kufe waan jedhu tilmaama waa dubbadha durumarraa gilema nama arrabsuu fi kaachiin kuffisee hambisu waan akkasii san eeggataa dubbadha beektaa kanaafi yeroo baay'ee ijoolleen gizee asirratti wannoo jedhanii waa wannoo jedhanii hin laamshaan beektaa ijoollee baay'eetu gizee anaa walitti buu laamshe kama ina fakkeenya mana zero orgitiru nama kuma lama kuma sadi ilala malaiki takka lama qaba kana mare facebook ati dhufe waggaa meeqa waggaa sadi mafurda wollolle beeksi gale buzu alle nama sheekalle oo argite kama jira hunda arine amma taraka ofo jira hin beeytan isru si gale kanaaf nama walitti bu'un barbaadu nama kana ofirraa eega gize inni dhugaa bira tareetin injere mootu rakko beeyta kanaaf obboleessa kiyya anin kuni doktorii sirraa eegalee Oromoo miliyoona 50 kanaaf waggaa 27 baratee Abduusee baatii saglaffaa keessa na biraa kufe. Doktora Oromoo guutuun qabdu sii fi maatii keetii fi ilmaan keetii hunda hiriyoota jaalota kee dabalatee jechuudha. Amma sihii kana jaarsonni manguddoon sikkoo mandoo arsoomni qorsooma si dadhabuu jechuun meeqa haaqi taruuf taruu dhabuu itti deebina kadhara sitti raguu dheessu itti deebina simaa kana abboonni keesi dadhabuu jechuun maal jechuu daawwitii keessatti uflaalte sammuun namaa daawwitiidha maaltu kana hundaan si ga'ee meeqa anillee irra deebuu si kadhachuu dhiisiti maaltu sheekota jaarsota manguddoo isaayyuu muniirin kormi akka biyya biyyaatti baroodha ati obboleessa mucayyoo ta'i irra dhaabadhu jedhanii dheengadda affanaa ture ila ammaa kana dubbataa jiru wanni ati jettu sirrii garuu kootu dhufee kana ati qaxxitaa san beeyta ummanni keenya kun dubbiin micciree waa qotee baasa jedhanii afaan kee guratti hunda nama afaan barsiisti dhooggaa ture sihii kana ilmaan sikkoo mandoo warra itirraa dhalatte si dadhabuu jechuun maal jechuu yooma birriin kunuu si biran jiraatin amantee yoo warri hiriyoota keetii karaa keessatiin yoo qabaatte kennite yoo qabaatin immootu nuti aga saahibaatiin walitti fuunee wal kafanuu dandeenyu maaltu manguddoo harka si darbisiise meeqa birrii si biraa qabaachuu dhabuutti deebina manguddoo maa harka darbisu gaafi nasri si wanno kiyya ana adubbadhu gaafii si gaafadhe kana ayyee galatoomii waan gaarii na gaafatte sirriidha. Namni tokko biizinasii yoo waliin eegale duruu biizinasii keessatti dhimma biizinasaa miti amma dhimma biizinasaa ka biizinasaa itti dhufna. Abbaa keetu si kadhate inni atti taanaa deemsi gaafii kiyya. Abboota keetu sitti kufe obboloota keetu sitti kufe rakkoon sirra gahee sitti ulfaatee arsooma dhabdee fi wayyooma dhabdee fi manguddoo sikkoo mandoo ofirraa ariiteef maa inni manguddoo tana keessa jaala keetu jira wayyuu jira olomaa jira maali rakkoon kun hundi sirra gahee siin jedhaaraan. Ani nariine manguddoollee ka jedhe dalagaa kana gaafa dalannurraa nuti kampaaniidha akka kampaaniitti dalanna kampaanii istaafii 3 qaxaree yoo dalansiisu ta'e akkamitti istaafii 2 mindaa kafaltee istaafii tokkocha dhiiftaadhaan haga fedhanii waa murteessanii jaarsonni keenya galatoomanii guddaa murteessanii qaama murteessanii hadni kiyya itti taroo kan isin taruudhaa miti haqa bakka jirtu rabbitu beeka ana qasiillee wanni natti rabbi tokko hin jiru hayyee eega murteessan jaaladhee jira jaarsa kiyya nuti waan kana nama 3 dalagaa turre mucattii tana waan maabiraatiin gaafanne mana kiraa hin gaafanne maashiniin asitti daatan kun waa baay'ee itti baafamaa hin gaafanne maarree garaastani jaartiin teessunu daam qabattee akkanatti harma wasaatii waan kana daladde mee atan fakkeenyaaf aslii kiyya yoo kampaanii tokko daladdee mindaan siin kafalamini hagam itti gammadde hojii keetitti kana ka jedhe gaaf durallee nama 3 waan dalanneef maarree bakka 3tti addaan nuu hira
jedhe malee lakkisin didee hin jenneen akkana. Manguddoonni keenya waan kiyyaan jedhu dhageettan ani manguddooti hin dinne ummata irraa dhaladhe hin dinne jara kana arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna oromummaa walitti qabna oromaa aganda kiyyaati jaala wayyuu keessa jira obboleewwan kiyya abboota kiyya ani hin dinne waan isaan natti muranii fi waan nu dalaynetu wal baasuu dide ani ijibbaata ka ijibbaata kenna dubbii jara kenna akka isin aartan hin taanu ani hin dinne waan kanayyuu dhiqqoo natti ulfaatee wal baasuu dide waan san isaan illee naa beekuu didanii ani isin hin dinne isin hin jedhaa jira maal jettan warri manguddoo warri dhabne jettan Akkan dubbadhaan yeroo takka ta'e. hin jarjariin sa'a dheeraa dubbatama dubbiin dubbii dhumatu miti kun dubbii daawud ibsaatiif dubbii kamaal galchuu ta'oodha calli dhageeffadhu manguddoo si koomandoo dhageettan jaarsotiin hin gaggabde Hangafa jira bar hangafni haa dubbatuuf yaa buyaa yaa. abdiin salaata deemaadha dubbadhaa isin dura dubbatanii miti Qortiitti dachaa bakka wal waama. Abdiin jiru isa laatana salaataara Yoo abdiin hin jiraanne Jamaalitti fudda. jamu Yoo. Kamera video mudise jamu Ya idagaya. mare intine akka jedhan gurrarraa biree dhageessanii danqaa qalalleen beennu maalii keessa jedhani namni waa himataa tura waan himate kana hunda ogummaa kana hojjettii tanatu barsiisee hin beektamee muitti qabadhaa Maamman nuure ogummaa kana abuyyaa walitti fudha. Jamaa illee waca keessa jira. Maa wal dheeddan isin Dubaay fi maallee orgootanii. Maamman jalaa qabi. Kiyyaan jalaa. Sheebamadi Kiyyaa jalaa. Sheebamad qabaa kaashii. Kiyyaa xiqqoo jalaa qabi. Hangafni simaa jalaa qabi maal taate si dura deemaan? Ila amma dubbii murre kana ila simattu haasawa asli dubbii murre kana dhugaa murre beektani dilga murre malee micattiin ka himattee 128 dalagaan bira dalagdee ji'a 5 ogummaa ka jammarsiise isi doktorri awwalaa kana sadiin hunda hawwii jechuun kana hunda micattii gaafannee jennaan micattiin tartiibaan odoo takkatti illee irraa arrabni baraa kijiba haasa'u been beeksisaa beektaa waa takka irraa odoon dabsee micattiin tun himatte dhugaa rabbisitti himattee jennaan gaafannee jennaan nuti yoo inni dubbii dabsate nu hin beennu milki nun dubbannuuf waan inni nu dubbate murraaf malee nun beennu akka inni time arginee akka inni asii achi daddabe arginee nu arraba dhugaa irra dhaabanne dhugaa jiru waan argine murteessine jaarsi argitee ka murteessine kanallee muluu murteessine jaarsi waa hambifata waa keessaa nyaata waa keessaa qaba waan jaarsi keessaa qabu kanallee ohumma as qabnee waa hunda ofitti as deebifnee ji'a abuburrii kiyya micattiin odoo isiin haati manaatu 110 amante akkanaa gootanii osoo isiin jettu badasii jenneeni micattiin lollee waan ji'a 3 kana nama lama akka qoodamu murteessine kaawwani in dhiifne nu in dhiisi jechuun illee mijattii illee ji'a lama waan ji'a lama fakkeenyaaf birrii kana keessaa iyyuu inni cinaa gara 7,000 kenneef iyyuu biyyaa ergeef akka herrennetti wanni sirratti hafte 23 qofaa
keessa lixee abbaa baqaa dha'e birrii kana kennii fi qaaqa kana ofirraa kutii jennaani milkiin hin dide dhara na murteessitan jedheen nu dide. Ani waan dhugaa arge jedheeti waan xiinxalle dhugaa xiinxalle jedhee akka jaarsi xiinxallutti taboruullee sodaadhee ta ilma kiyyaallee sodaadhee ta akiraatiyaallee waa hunda laalee adda siraa micattiinillee 28 ragaa kee qopheeffadhu. Milkii atillee ragaa kee qopheeffadhu ragaa irra dhaabadhee silaa murteessa. Argitanii wal biran jiran osoo wal bira jiraatanii micattiin amma waan garaa nama nyaatu keessaa risiitiin kun tokkochi hin banne natu harka kiyyaan saaxinii ga'e harka kanaan dura du'aa kayyattu micattiin lafa keette jiran. Herrega kana guutuu waliin hojjanne jaartii isaati isa waan kana herrega 28 kana kawacii qarii ra'asal maali jennee waliin wajjannee lafa kenne kayyattu micattiin kakuu dirasii geettee himatte jiran. Argitanii nama akkana himate kana waa hunda miinu akkuma inni gartee kuma sadii amane kana irratti haa qabnu mee inni isallee miinu nama kenna haa guddatu micattii du'aayii goosifnaa micattiin tunaadha siinqeeti ka jennu laallee ollaallee gallaallee jaarsota hunda waliin mari'annee birriin 60 kun bakka lamatti haa qoodamu ka jennu murtee keenya jiran. Murtee kana fudhatuu dide hin dinne ka jedhu itti himnee jira. Doktorummaa micattiin ogummaa si barsiiftellee micattiin tu yoo sukkuumu jette birrii takka achi fudhadheen beeku jette jiran. Micattiin tu wacii birrii takka fudhadheen beeku jette sumunii cinaa qaawwaa waan dalagu achuma dabal ka sukkuumu sun ogummaa kiyya ka addaatiyyuu waan hattaa sukkuumu qofa kakuu diddaaf nama wayii baqaa dhooftee waan nama sanii qofa. Fatu kiisii na seene malee birriin takka kiisa kiyya na seene kayyattu micattiin lafa keette jiran. Lafa keette. Subhanallah. Haga sukkuummi nama miidhu hin beektan. Haga agoonni namarra. Ina ustaza. Durallee baay'ee ustaza waan goonu ka ifama sa'allee dheeranne duraan daqiiqa gabaabduu itinaan jennatti dawwallaan ol seene malee ani kalellee deengaddallee samoona kana waan takkan hojjanne namni wanni biyya namaa jiraatu haa hojjetu malee waan jiraatu dhiifama. Hanga miidhamnellee beeytanii waliin nu sadiin hin beeyna yoo Dr. Aslii fi obboleessa keenya Amiiriin fa'aa taate malee jechuu jedhe. Wanni jiru amma bu'aa ceeyin guddaan nutti deemnuu fi Asliin nu gaafattullee Aslii kiyya afaan lama. Ustaaza isinillee wanni nu jedhanne nu kalellee akka warra Dubaayitti isin gartanii nu daarsa dabalataati. Nu gaafa duraa an akka mataa kiyyaa qabriitti yaa qabuttillee waan online irratti gaafattanillee hin beeku. Waan online irraa jettanii fiddanii lafatti gaffidanillee hin beeku. Nu jaarsa dabalataati. Jaarsa dabalataa gaafa taanillee keessattuu hawwillee na taazabdi, milkiin na taazaba, abdii hukumee na taazaba, jamaal na in fudhadhaa garuu fudhadhu kanaan nama lamatti miti nama sadiin argachuu qabaa jedhe. Maarree nama sadiin argachuu qaba jedhee innillee harkana darbinaan lakkii waan jedhu kana silaa jaarsi wal jalattiin as deebi'ee yoo jedhu maarree atillee akkatti hin teettu si kakachiifna. Mucattiin ol nu haa deebitu dhama lamaanuu ofirraa gad hin buufne nu oduu dhamti lamaan jirtu bakka kanatti bakka jaarsatii beeki dubbiin tuni. Lakkii maarree bakka irraa fuudhe irraa qabaa jaarsi hoytanaan jedhu. Admiin hoyta sanitti mucattiin jalaan dawwalata jirti namni dura nu hoogganaa ture yaa siifani. Siifanii miti yeroo kanatti namni hoogganaa jiru abdiidha. Keessumaa gad darbamne anuu waa jedhaa jira. Maarree dhamti lamaan nurraa gadi haa buutu dhamti lamaan nurraa gadi buute nu hin jaarsaa waa jennaa inni. Jara na qabrii qabnu. Yoo fakkeenyaaf ani as keessaa milkiin filsii takka daan kennu garuu akka namaatitti hawwi filsii takka naan kennitu garuu akka namaatii fi akka qabriitti yaatitti yoo dubbadhe yoo jedhe
bakka irraa fuune qabnaa bakka irraa fuune sanitti deebiifnaadha dubbiin. Bakkeen irraa fuune si ta'ullee hin beeku ani. Bakka irraa fuune qabnaa yoo jedhanan milkii beennu mana kee kana jechuu. Lama kakuu kanaa immoo hin kakachiifnaa isin kakachiifnaa hin kakattanii jedhaniin ustaan jedhan jarri kun nu amananii. Maarree achitti kakachiifnani mana bakka irraa fuune qabnaa bakka irraa fuunetti kakachiifnaa waan kennu. Lakki isin wajjin kakachiifnaa jara namaarree akka itti isin gartanii deebi'eetiin hin jirtan nuun jettaan. Fi bakkee gartee deebi'ee akka kalee walirraa fuutanii yoo jiraatte akkasanittuu deemna yoo kadii gisellee walirraa gubu. Guyyaan sadiitu kan jedhin ammallee guyyaa afuraffallee walirraa fitu. Waan kana oduu wanni jenne irreega hojjenne irreega kanaa oli irreegni warra kanaa gartee deebi'ee yoo jarri lamaanii ifa numaraaf geeyba beeki asli jara lamaaniif ifa hawwiif ifa milkiif ifa dhugaan jiru garuu waan kana yoo gaqqabanii ilaalan gamaa gamanatti gadi buutee yoo ati gamaa gamanatti ilaaltee jettu marruu imimmaan bu'a gaafa lafaa gaayaanu isa bira tarree haadha manaa isaatillee gisee gaafannutti. Qabrii qabna abboo rabbitti yoo namni haqa ofii of keessaa baasee haqa namaa of keessaa baase boruu guddinaaf deemtan waan kana gartanii deebi'ee akkuma biyyi jedhu akkuma andaaraa arginu hayxii mucattii tanaa yoo achi dabarsitanii kennitan waan dalagattan kanallee rabbi barakaa keessa isinii kaa ilmoo teessan tana rabbi isinii guddisa isii tana kalee gartee deebi'ee andaaraa gaafa walitti dhuftan nu hin beeynu rabbi isin beeka lakkisaa duniyaa laaltanii waan kalaamni alatti har'a gadi ba'e kana laaltanii wal dura dhaabattanii kun isin fuuldura dhaabatee akka hin banneen kana qabriitee nafi irra dhaabanne itti tumne itti haasofne ani luukii zubxaa tokko ga waan luukii riisiitiin dhabame riisiitii galmee waciiti ka ittiin gurgurame miti ka ittiin gurgurame mana kompiitaraallee dhaqee irreege wajjin irreeyne jaarsonni sa'aa meeqa nutti fudhatee takka takka luukii laalleerra garuu wacii waan jedhamu waan tokko ati asli yoo birri 30 bitte bu'aan isaa 90 gurgurte fakkeenya tirfiin 60 ta'ami bu'aan tootaalii jiru birri 90 lafa jira birri 90 lafa jiru kana oofani tootaaliin kanu himne achirratti manne san tootaaliidha meeree riisiitii yookaan immoo wanni keessaa baastanii meeshaa san hin bitta yoo ati jettuun hin jiru isa sun irreega gisee awwalaati irreeni gaafa awwalaa 2000 kuma sagal keessaa bu'aan argamedhan kuma sagalii keessaa bu'aan argame irre kuma lama jara lamaanitu ququbii jedhanii kafalatan jedhan kun immoo wacii adda addaa baasan anarraa wacii milkii jedhanii baasanii jedhe maymaa kalleetti maymaayinee jaran himata wallaalii gabayaa baarii Sheemaammad afaan isin qabaa qoy na'am ustaabe gaarii wal yaadachiisuun boor qabriiteen nafi dubbii cambaa jirra dubbii duubatti deebi'anii yoo barsiisaa jira dubbii akkami jedha dubbii gaafa duraa kuma shammalee nu amanuu dide jara naqaalichi isinirra kana dhiisa ustaaz takuma shanii miidiyaati kuma shanii malee nu warra miidiyaati malee ta'e jaarsatii miti dhiisa waan amma wannoo jedhame ina ustaaza kiyya dhiisa koya dhiisa waan goonu walii yaadatanii waan goonu milkii dubbiiti wannan jedhina na jalaan balleessina. hin balleessinu waluma yaadachiifataa jirra ina ustaaza tagaafu ani yoo wanni jedhellee waa'ee miidiyaa osoo hin ta'ini tama isin irraa nu waamtan irraa achi duraa ta inni afaan shanii mataa ta yoo duraa gisee dubbii nu barsiiftan nutti himta kuma shanii numaaf isin irra dubbatan sheekota kuma shanii numaaf isin irra dubbatan kuma afurii aga isin nu biraa deemta itti dabalanii kuma 9 godhan kumni afurii bara aga isin qorataa turre sa'a lama isin qorataa turre dubbii san irratti dubbii kana keessaa dhiifnee wanni asli nu gaafate waa lama qofa waa takka qofa eeshi mee abu micaa gaafateemi micaadhaan hin dinne jedheemi micaadhaan hin dinne jedheemi micaadhaan hin dinne jedheemi nu dide nun dinne qofa lafa kaaya nu dide nun dinne qofa lafa kaaya akkas maal godhu duuba deebinanii namaa coqabna abbo Aye asirratti la asli ma amma gaafiin kan kee gabaabaadha beekta. Yoo nuti dubbii gabaabsine dubbiin gabaabaadha garuu yoo nuti dheeressine dubbiin dheeraadha si galee. Amma bar dubbii gabaabaa ina gaafiin keessani galee milkiini aboo manguddoo sana keessa wayyuu jira jaala jira
oromaa jira maaliif ummata kee ka irraa dhalat ka wayyooma wajji qabdu maa diddee jennaan an hin dinnee jedhe an hin dinnee jedha akkam jettanii isin hin jedhe. Okay, ila asirratti asli beektaa bakka amma milkiilleen hin dinne jedhu kanatti murtii yoo murteessinu nuti 60 murteessinee turre. 60 gaafa murteessinu maarree waan jaarsisitti murteesse hin fudhatta gaafa jennuuni eeyyanii ni fudhadhaa jedhan. Gaafa immoo waan kana addaan qooduu geennu nama lamaanii jedhameen jaarsi jechuun nama lamaan addaan qoodan taa'enneen. Inni immoo gaafa kana maarree an nama lamaan hin qoodadhuuti nama sadii hin qoodadha anillee ifaajee keessaa qaba haati warraa kiyyallee nu lachuuyyuu garuma garatti qoodannaa jedhe. Gaafa isaan akkana dhu maarree nu sadii isin qoodachiisnu lamaan qoodadhu gaafa jennuuni maarree lamaan hin qoodadhuuti. Wanti kun humna kiyyaa olii waan hin hojjenneen olii natti muraa jirtanii. Ani kana hin furadhu jedhanii turan. Sigalee gaafa isaan kan hin furadhu jedhani furmaanni hoo maalii jenneen. Gaafa furmaanni maalii jennuuni maarree haqxa isiinarra hin jiru. Kanarra jiru kinoo herrega isinitti himee jiraati. Waan isin na araarsitaniini nama sadii yoo ta'e hin fudhadha. Nama sadii yoo hin taane maarree haqa isii ani hin kakadhaa jedhan. Gaafa kakuu kana maarree hin kakatta gaafa jennuuni nuti warra jaarsotaa maarree dhamti lachuu as keessa jirti hin kakachiisna moo hin kakachiisnu gaafa jennu maarree nuti hin kakachiisnu bakka dura fuunetti deebisnaa. Sigalee bakka dura fuunetti deebisna jenneetuma jedduma kana liinkiin abdii ukumee cufate jechuudha. Waanuma haganaati. Asli kada geeffadhu yeroo takka ani siyaada fayyadamu wanni dabalu yoo jiraate kanuma wanni dabalu wanni keessaa yeroo takkaan dubbadhu ustaadha. Eeshi. Yeroo takkaan dubbadhu. Amma nama sadii nama nama wantaatii waa'ee nama sadiiti waa'ee nama lamaatii fi waa'ee 100 wantaatii miti. Manguddootuutu kan cufa jala dhaabbatte hiikartiniiti. Atis kan nama sadii dhaabbadhu bakka lamatti jaanii manguddoo murtee jirtiimi achirra dhaabbanne warri asirra jirtan asliin faa waan kannita murteessa. Manguddoon hin murre jedhi obbole ina manguddooni waan kana haa fudhatu haa dhiisu gaafa dura jarri lamaani jarri nama lamaan dalagaa jammarree jedhan. Abdaal waan 100 barsanuu gadi buusteetiin himadha jetteemi. Hojii shaniitis himatteemi. Waan hunda irraa dhaabbadhu jettan manguddoon dhaabbatte. Dhuga. Mee dhaabbuha Maamad dhaal. Tijala jakataa dha. Tijala harkisaa jira maal ta'e hunda. Dhuga jechuun biyya baraasaa keessa jala jakataa. Si'oo isaa jira oofe. Okay. Amma wanti jiru waanuma gabaabaa. Manguddoon abbootiin isaa nama lamaan sitti murreeti furadhu haqa qabaattu qabaachuu baattu isiinis haqa qabaattu haqa qabaachuu baattu isiis sitti murteessine atis nam lamaan murteessine jaaniin himi fudhachuun isirra jirti. Lakki yoo jee harkaan darba yoo jee wanni hin gaafadhu takkichaan ani beeku akka aadaa keenyatti yookaan eeboo garuu yookaan abaarsa garuu lameen dhumarraa tokko hanqasuma kan hin beekfadhu. Nuuf kanuma waan Abu Yahyaa murteesse bitini kudhan Munir amma ila kono achirratti asli amma nu didaadha hin dinne namni as keessaa jedhaa jiru hin jira hin dide maal hin dide jedhaa tabakka nama lamaan addaan qoodamuu san hin dide nu dide bakka san irratti lakki mijattiin kana waa baay'ee dhiibsisiifne mijattiin tun kanaa nuun fudhattu argitanii jaarsi kana hunda fixee gad dhufee isallee haadha manaatiif isallee tokko godhee jari lamaan tokko mana tokko keessa galanii gaafa duraallee mijattii tanaa fi milkii qofa fudhadhee bakka taa'aatii ka'eeni jennee kana keessa itti himnee milkiillee kana itti himnee jaarsotallee kanaan walii gallee akka kana milkii dhadhe milkiin nu dide bakka kanatti didaa ta'e milkiin akka kanaati. Mee waan takka ina ustaaza nu amma yoo as finnu yoo mana milkii finnu bakka irraa fuune qabna bakka finnu qabnaa nuun jettan
Wayita sani tani gahee baakee mana milkitta mana biratti haalleen beeku mana eenyu Asii asli. fuudhanii fidan. Ammoo ittuma sanittuu akkuma jaarsatitti anumaa wayuu garagalfataa jirru narra wanti waan namni gadi keessaa nama baasu natti fakkaate keessaa gannu baaftan. لا والله Amma waan daree dadhabdanii waan amma fuula duraa haasaya. Ayyee. Loogiin dhiisaadha loogiin naan ta'u please. Wallahi loogin takkas keessa hin jiru. Waan darbe san dhiisa. Wallahi Bakkeessa irraa fuudhan azaaba keessaa miti. Doktora biraa fuudhanii doktora biraa deebisan kanuma. Ina uumama milkiki asli kiyya wanni ani وانا gaafadhu. ولو قباتن كوتاني Haaroo كابو شيخ dubbata محمد haaroo. Ina wanni an jedhuufi. بلا شيخ محمد Amma ina wayita san waadhaa mataanatti jira Jamaal isi warri Dubaayii jedhaa osoo jedhu. Kana ta walii kenni nu taatii ta Jamaal ati warra Dubaayii taatii dhamti lamaan nurraa gadaaduu iddoodhaa jedhaa jiru. Keessaa yaane san yaadachiifadhe malee waan birallee miti milkeennu asliikii. Amma ani ka Abu Yaayaa fa'allee Jamaalin fa'allee haa taa'u Muhammad si gaafadha. Milkiin kuni obboleessa keenya hunda biyya sanitti gaddaa fi gammachuu wajjin qoodamtanii intala dubartiitu itti mufatee maallaqa intala dubartiitu bira jira. Dubartiin immoo amaanadha. Akkaanuu haa ta'u akka mareenuu haa ta'u dubbiin as geette jaarsummallee itti dadhabdanii dubbiin kun amma bakka waliddee kakuu geette hin kakachiifne moo isin akka warra Dubaayitti isin gaafadha ammaan jaarsummaa dhiisaa maka jaarsummaa bakka didame Abu Yaayaallee Jamaalillee dagadha Muniirillee dagadha Hawwimallee dagadha isin gimmaasha inni jedhu san ka inni amartan irraa fuutanii gimmaasha bakka jaartii san kenna jettaniitiin waan kana nuu kennitamo akkuma jaarsota argitanii guuttanii kennitammoo mucaa kakachiifne intalaa marga kennine haa eebbifu. Isaan wanni fidaniifi ummata duratti jaarsummaan keessan alaa jedhanii fidanii intalillee guyya burraatti raayyuun haa kakachiisaa jedhaa turte ummanillee haa kakatuufi intala hin gargaaranna jedhaa turan dhuguma dubbachuu yoo ta'u nuti intala dubartii shamarran obboleettii teenna hin gargaaranna milkiin haa kakatuufi isinillee yoo naa kakate waan akka hin barbaadu jedhaa turte. Amma isin mucaan kun gara maleen hayxii namaa hin seenini hayxii miskiinaa hin seenini waan harkaa qabu irraa fuune tadhabe itti guunnee kenninaaf jettammo amma barkumni 60 yoo sadii hiran 20 yoo isarraa fuutan 20 itti wal gargaartan yookiin nu isin saalfatee isinii kennuun mala jechuu uma irraa guddatani isinii galee amma ka jaalaa ka wayyuu kanaa fi Mahammadiin baanaa waan kana haa kakachiifnu moo 20 inni amanee sanitti akka hawaasatitti nu wal qabdanii walitti araarsinee adda bufna yoo isin waasii fudhatan no problem omara kol hin jiru walitti araarsinee birri jaarsota irratti waliigatan adda isin baafna yookaan kakachiifne intala amma Oromoo ija keessa irratti gargaarsifne isinillee isinitti tole nu gargaartanii yoo isinitti toluu baatellee rakkoon qabu Oromoon miliyoona 50 namni 6,000 kunuyyuu yoo doolaara takka daddarbee mucaa waan dhabdu Muhammad si gaafadhe. Aslii kiyya gaafin kee bareeda. Akka namoomatitti illee akka mucattii tanallee akka mucaa kanallee yoo laalle nu gartee deebi'eetiin osu durumaayyuu haga gartee deebi'ee nu haga ji'a kanaa fi guyyaa kana muluu miidhamnu dogara gargaaraa sanittuu deebine yoona tanaan geennu. Ammallee wanna asitti kennitee lakki ammallee nuun jettee akkuma kalee warra Dubaay jennaan inin isinitti kennineetti isin soyne nuun jettan hin fudhanna hin jaalan. Akka kiyyatti. Jaaloo himmaa gadi qabatan. Kuma kurani bar kuma kurani. Jaaloo himmaa jettan. Oy, geenne ati. Nama jidduu narra dawwala beektaa hunda dhageenne illee dhiifama. Namni hin dawwala qaata dawwala akkanatti dadha. Ka isiniin jedhe kuma 60 bakka lama baasu irratti wal dhibde. Okay. Wanni mucattii gahu yoo bakka lamattuu kuma 60 san baaftan eega mucattii dur itti himtani. Kuma 30 gaya. Kuma 20 isarraa nu fuutanii kuma 10
akka hiriyaa wajjin nyaatatitti itti nu barbaadammoo mucaa kakachiifne intalatee na gargaaraa Oromoon gargaarti isin jedhamu akka gara nyaatti wajjin nyaataa dhugiititti akka wajjin oolmaa bultiitti isin gaafataa isin hiriyoota isaa lama. Maamee dubbadhume. Maameen angara kiyyaa hin fudhaa jedhe reef. Maame, koi milki isin kenne. Maame, har'a guyyaa akkami namni hundimaa gasti kana ta'e biizii bu'uura bada. Beera ijaarraa bu'ee qosoqosaa jira warra wadalloo. Maame hin jirtu? Maal har'aa kun guyyaa dubartiin guutuun mana jirtu wallahi. Dhiira ittiin tolu gaafa dubartiin mana guutu. Maal jetta? Kiyyaa walitti fudhadhu. Kiyyaa bakkana jedhan. Hin kafaltanii jedhani. Eeshi. Akkana jedhani mee maal jetta? Oma dhugaati mee been. Mee deemi. Mee jedhi si duran deemu baa. Maarree. Kana kartee deebi'ee 20 kan inni amane. 20 hafe. 20 kana gartee deebi'ee akka kudhanii kana gartee deebi'ee atin kafaltaa jedhan. Maarree akkana jedhani. Maarree kudhanii kanaatillee gartee deebi'ee anaayyuu gartee deebi'ee qixxee naa laali. Qixxee hin kafala jedhan. Maarree atuu jette. Waan kana wajjumaan jirra. Akkana. Kudhanii kana jaarsi namuu araarsa. Atillee shanii. Immaashatti nuu cabsi. Ofiillee kafallu isaarraallee fuunee kafallu. Waan goone hima goona. Bitii tana akkanaan nu laali jennaan. Dhagaayan gurrar. Jarattu jaram awala dalaydii miti. Gurri keessaa naa jitu jedhu. Ila wallahi hin qoosina ayyol. Amma ana akka manguddootitti miti. Isinuma milki garaana nyaate. Isinii galee ani wallahi isin dhugaa rabbiiti. Mucaan kun ganaa lafa wal guddatu minaaminiti. Jesti waan manguddoo irratti wadhabdan kan akka manguddoolee qalbii isinitti hin cabne ka gurri tokko waan isin gargaaru hin jirre anti yaafu baqataa isaa fuudhee isin gargaaraa miti reen hojiin kootuudhee fuudhataa jirullee hin jiru. Lakki mucaan kun obboleessa keenya hojiin nu wajjin qoodamee hojjettan parsanaalee keessanitti hirmaadhee isin gargaara. Wanni irraa isin ilaalu tokko hin jiru. Isinii galee akkuma isin na kabajanii deemtanii dhuftanii fi kabajaafanillee waa walii hambifachuu wayya. Nama fuula biyyaati, ilma Oromooti. Jedheetuma respect isin godhaa jira. Akka isin wajjin akka hiriyyaa kiyya waa hayxi namaa irratti badee tokkotti isin wajjin hirmaadha. No problem. Isin wajjin hirmaadha. Isa biraa 10 irraa 5 laali 5 kafalaan sun keessa hin jiru. Amma gaafin kiyya siidadha. 10tu jidduu tanatti dhibee ta'e hayxi mucayyoo 30 10 kana waasii fudhattanii yoo rabbi laafisee isin salfatee isinii kenne isseeyyo yoo kennuu baate hin kafaltanii. Asli jahatama bar. Jahatama bakka lamatti qoodee. Laala. Jahatama bakka lama qoodee. Jahatama bakka lama qoodee milkiin. Soddoma amane. Diidama amane 10tu hanqata. 10 afoo fardaa taate san warri wajjin nyaatan warri hiriyoota yoo masulmaan fudhatee itti guute rakkoo miti. Qoodee. 10 hima. Milki kiyya maame. Nagaa. Jahatama bakka lama yoo qoodde 30 taabee asli. Eka jahatama bakka lama yoo qoodde 30 taaya yoo bakka 3 qoodde 20 taaya.